Mana? Duu jechuudha. Usuu ana ta'e abada waan kana obsuu hin danda'u. Usuu ana ta'e abada waan kana godhuu hin danda'u. Waan ati jettu hedduu keessa taree jira. Hedduu jechuudha. Waan ilmi namaa keessa hin tarre hedduu taree jira. Gama maatiitiinis ta'a, gama bultiitiinis ta'a, gama jiruuf jireenya namaatiinis ta'a, gama jireenya biyya ormaatiinis ta'a. Qormaata hedduu keessa darbeera. Osoo urmiin kiyya dhageessee keessa hin darbarsini sadarkaa jiru sanitti jechuudha. Waa hedduu keessa darbeera. Bizuu nagar asaalifee no zino darasku ture. Isin garuu zim jettaniitu maani? Hei isiisan, hei maaliisan, hei akkasiyyoosan, hei mexasiriyyoosan gisee isin jettanan ammoo. Baay'isawwee nama bakka irraa ka'ellee beeku, nama bakka itti dhufellee beeku. Dubbii takka osoo lafatti hin dubbatin maaliif akka itti dubbataartu naa galaa. Mammaa ka qofa hoo mammaatti ani hiikkaa dubbii sanii bareechisee lafa sii kaaya. Mammaa ka bichaa yoo ati mammaakte bareechisee lafa sii kaaya jechuudha. Keessattuu ammallee dubartii maka wal cabsu. Dubartii maa bara fagoo hin dhufu. Dubartii matu hamilee walii wal buusa. Dubartii matu aqlii walii wal buusa. Dubartii matu wal cabsa. Dubartii matu wal waanya. Obboleettii kushiina arabaa keessa teettee shintibeetii arabaa miicaa daayipparii arabaa jijjiiraa tirraafii arabaa nyaataa waan siin hin malle hojjeta meeqa qaama kan keessi qaqqabaa meeqa fuula si tufaa ilmoo silaa ati dhaltee silaa wanna jechuun mal kaaftee si ergataa atadha dhuftee obboleettii san ta'e gisee dubartiidhaan dullatti akkasii yoo maaliyyitti hicciitii isii beeka maalii isii beeka gisee jettu تيتيا ناجايبا مرة والله نلال زورو الشجر أني هندا تقرر راساساني ديمة على بيارا بعدين مقا ولمت سنقب ولمت زور زي مقا سنقب جارا لك يسات اسكاكو فو اسنم ملك اسكانيات تمو اسنم فيديو نسكا راورا بمو اسنم وما هندا هقرا مو اسنم مايت دوبارتي انو واجر علي يوتو نسي ملك انيات تمت تو نچين فيديو تو راورا بم tu nasini wanta dogongora to kodo enu wajira bar anna walo waje chundan denno bayso we gina mo ije so giddan kanne ol bane gize wali wajanno I'm very emotional dangerous indomi ngubate ko yande biya indomi gubata jira kana debisa kamera on cheese. Indomie nyaachuu kan kooti maalinni. Kanaafu bazawee an isinii taradda'a. Amma gaafa gadi baatanii nama waa jettan an isinii taradda'a. Because kushiina arabaa keessa ture, jireenya biyya arabaa keessa ture, sukkaara hedduu qabdi, waa baay'ee emotional si gooti, waa baay'ee si aarsiti, waa baay'ee si gooti. Jireenya biyya arabaa an isinii taradda'a. Kushiina keessa gaafa mooqee jedhanii sammuun tajaajila gannama baay'ee waan qabataniif waan dhiisan hin beekan. Ani isinii taradda'a. Namoonni biroo garuu kan isiniin taraddaan hedduutu jira. Dubartii biyya arabaa isiniin jedhu gaafa isin gabbaatanii nama arrasa. Galiin jaalattee nama lakkamsitu bara. Gisee madaamiin achi sammuu seenu goota jette dhuftee arrabaan laala. Si gooti isii. Ani isinii taradda'a. Namoonni biroo kan isiniin taraddaan. Ammas taree deebee na dhiba garuu rabbiin nu haa laafisu wallaahi hanguma anaan baatu hanguma isiniin baatu rabbiin inshaallah nu haa laafisu jaarsallee kama nu jaalatu bultiillee kama nu jaalan rabbiin biyya ormaa keessatti amiin jedhamee wallaahi du'aa isinii godha hadhaan tana maaliif jennaan kaleessa sa'aatii akkana maaliif kalee ganamarraa qabee hanga sa'a kanaatti irraa haa ture waan sammuun kiyya firiina jira hadha du'aa isinii godha hundi keessanuu amiin jedha. Rabbiin jechuudha amma yoo laaltanii jettan dubartoota sakkiin fa'aa warra ijoollee obboleeyyan keenya ka ammareef biyyaa yaa'aa jira yoo argitan. Maalagaa cilfaa maal cilfaa maalagaa sukkar maalagaa shorba gilaasa shaay gilaasa maay gilaasa akkana jedhan. Mee isaan akkasitti gilaas finjaan sallaaja abaya toob
jedhani barsiisan. Arabiin isaan barsiisani arabiin isaan su'uu itti barsiisan. Arabiin kun arabiin Beeruuti ka addaa. Arabiin Oomaan ka addaa. Arabiin Dubaayii ka addaa. Arabiin Suudii ka addaa. Arabiin Kuwaitii ka addaati. Fakkeenyaaf mooyaa jedhan. An bakka hundatti bishaan mooyaa hin jedhamu. Fakkeenyaaf Kuwaititti bishaan mooyaa hin jedhamu. Yoo Suuditti mooyaa Kuwaititti bishaan maal jedhama asirra dagadhe Kuwaititti? Maay jedhama maay. Mooyaa maay. Maay gisee itti mee maal itti fiddi intalti sun? Maalaga gabshaa jedhama afaan Kuwaititti gabshaa. Yoo soka Kuwaitiin gabshaa. Mee maal beetti mee maal irraa fayyadamti? Wanni isin beetti irraa fayyadamtu hin jirtu jechuudha. Biyya garagaraa keessatti afaan garaagaraatiin barsiisu. Amma yalla sira بابا قبل يجي روح نظف دوانية بالديتول بالهذا زي ما دام جت أشيتي رابطة ما جت بابا ما لا قولوا جت دمتي توبا نميشاد ونو سدولا بكي سهرتي فيت بابا دولا بابا دمتي كبلا ونو نميشاد دولا بكي سافوتي سالوني ما قولوا جت سالوني هم توكا يلا سرعة قبل لا يجي ولد روح نبدأ سيارة أصلي سوي بالجيب أنا حطيتها كده بالجيب أنا حطيتها هنكمل أنا بالهذا أنا حطيتها سرعة يلا سرعة إذا خلصتي هذا سو نيمان مرة بيت ونو ما نرابيت تنجر تبر مسكين أنتو نم ونو ما نرابيت تنجر إيش مالك أنا ميشا منا كيسا هند برسان أرامني جيبي بروحي إفتعالي قفن فيدمته واحد فيدمت ويا رامني جيبي روحي جيبي مالقة روحي جيبي جدر روحي جيب بصري وي فيدمت يا رامني واحد فيدمت هم بيت كان ربين كينا بيجو من نجرو كيستي بيجو متين كيستي هادو ما فباكي نبرت جارس ما كينا برت إلو ما كينا برت ربين هذا برسو ربين هذا برسو بيجو نجرو كيستي مو ربي رفين صوبا جلانو هاقولتو rifeensa bobaa jala ufennoo haa qabu akka haadha teennaatti akka jaarsa keennaatti rabbiin ufennoo haa qabu nurraa haa jijjiiru rabbiin wallahi inni danda'aadha bar maaltu beeka osoo kaayiroo keessa jiru haftaamii ta'uu mala osoo kaayiroo keessa jiru haftaamii ta'uu mala osoo anasitti haftaamii tan Itoophiyaatti obboleettiin haftaamii ta'uu malti galee qabeenya isaanii sanirra hojjedhee wanta tokko godhee biizinasa tokko banadhee jiraachuun malee hin beekamu jechuudha rabbiin nurraa haa jijjiiru ilmoo gannee biraa bayaa jira jaarsa gannee biraa baarra keessattuu jaarsa fagatanii biraa miila kakakaasuun bar ni ulfaata bar halkan takka gisee isaa adda baatee kophaa bultee jettee bar qe'ee warra keessanii tudhattee gaafa isaan adda baatee kophaa bultee si dhagayama badii halkan fakkai bira dhaqina anamma osoo heerumee jaarsa hiyyee qabadhe qe'ee warra kennaa dhaqe koma sababee dhaqa kiisiin gima takka illee taatu waan irraa fuudhee deebi'a wallaahi koma sababee haa ciisa ta'u hawa ta'u silaam teknooloojiin tole silkii makana fuudhee gurra qabadhee ishee dhufee ishee jedhe shollot kiisiin gima takka illee waan irraa fuudhee deebi'e yeroo fuula kanallee akkana haxaa'ee harkummaan inni akkanas qabuun kunuu sadaqaa bar jaarsa kan kee gaafa dhugaan jaalattee dhugaadhaan baqa jaami qaama qalbiin kan kee gara isaa gara galee harkummaan inni akkana fuula kan kee gassee haxaa'e kunuu sadaqaadha laal looshinii jechuudha gaafa inni fidee akkana see haxaa'e maal si ta'ee fuulli maal taate nagahumaa miti naman fakkaattu sisirreeffadhu kanniin jedhee akkana see haxaa'eetiin yalla deem baqa edee gisee akkasi godhe laal jireenya turraa gammachuu guyyaa sana ittiin ooltu baqa mooqqe damaqqe ittiin oolta guyyaa sana baqa sammuun hundi firiisi taate jechuudha anuma moo jedhaa deemta ulaala baay'isawee jechuudha jaarsi maarraa mooq godhee baasu bar namni fedhe waan dhaabbatu bar namni fedhe hin danda'u ta'ee beeluuti bar isatu sheelaa kasaniif akkas taateedha isaan qixa farda yaabbattee galta isaan qixa baata isaan qixa galta ta'ee beeluutiidhaan namni hundinuu yoo achis ilaala gaafa jaarsi mana keessa gassi qabe siidhumatti obboleetti tiyya gaafa jaarsi ala bahee si hamate gosa paantii kan teeti gosa xuutumaa jaa kan keeti waan ati mana irratti qursii irra hojjette iraatii irra hojjette jaarsi ala bahee sirraa haasa'u eegale siidhumatte wannummaan namni mana si ilaaluuf hin jiru wannummaan namni mana keessa si ilaaluuf hin jiru bar siidhumatte kalaas hay bada ta'e beluu sani hay ta jireenya duuti qofa sin jedha hay sona abbaa manaatu akkasii hamata adeemaa jedha kanaaf
Abbaa manaa kabajaa qabu. Dhiirri teenna hangamma onneen isaanii difinidha. Dhiirri teenna hangamma onneen isaanii difinidha. Kasadi dhalchee onneen isaa hangamma duudaadha bakka hin baqanne. Yaa Rabbi ati madooshaa kan keetiin onnee isaanii nu baqassi. Yaa Rabbi madooshaa kan keetiin hin dandeetta. Ka borofaayilii kaayatu nu, ka isaan jaalatee itti booyu nu, ka jaayoo silkii inni kaasuu dhabe sammuu nu cannaqamu nu, ka yoo inni dafee galuu dhabe cannaqamu nu, ka maraatu nu, ka rakkatu nu, onlaayinii yoo seenu dhabe ka sammuun biizii nu ta'u nu, gizee inni koomentii takka yookaan ammoo barreeffama takka achi barreessi akka waan kuma nu barreesseetitti ilaala. Sanuyyuu uf jaja akkasittu. Yaa Rabbi ati hin dandeetta madooshaa kan keetiin onne jedhaa nu dhahi. Aamin jedha. Aamin jedha. Aamin jedha. Anuma isin jedhe wallaahi. Anqoo sama keessa du'aa isin godha. Aamin jedha isin. Yaa Rabbi hin dandeettaa gooftaa kiyya. Godhu nu. Ka gizee inni dubartii takka jana ajjanii dhannee dubartii sanii wal fixu. Osoo wal bira jiraanne bar rifeensa walirraa buqqifne bar. Osoo na bira jiraatte nama an qaasite ta jaalatte. Osoo wal bira jiraanne rifeensa mataa walirraa buqqifne. Inni garuu homaatti hin fakkaatu. Asii bahee as seenuun tana keessa horee tana keessa godhuun isatti salphaadha isatti adiidha. Anatti garuu horee nu ulfaata. Waadaan isaa galee na ulfaata. Dhiira tokko yoo jaalattee jette achi deemtee kabraa jaalachuun ni ulfaata. Shamarran tun bar inuma haasofsiifti malee zim jettee haa ta'u maqaasitti.